Nama Oromtichaati abbaa gadaati daddacha midhaase abbaa gadaati teessuma midhaase. Inni kun balbala saddeet qaba. Karaa kamiinuu qaamni kamuu ladda dhaabachuu qaba jedhee yaada. Galmaata keenya eegaseena keenya kallacha tokkummaa hundi bilisummaa. Hospitaala kana yaa Rabbi nuu guddisi. Kanamni irra fayyu nuu godhu. Guddinni irra dhufu nuu godhu. Agana badaan. Yaa Fayyisaa Oyyeessoo Waaqayyoo jedhama. Faasiliitii manaajerii yookiin tajaajila waliigalaa qindeessaa tajaajila waliigalaa hospitaala Nageellee Arsiiti. Hospitaala Nageellee Arsii keessatti iddoon kun iddoo aadaa Oromootiin sirna gadaatiin sirna inni ijoollee sirna abbaa gadaati ijoollee sirna gadaatiin hundoofne dhalannee guddannee haala kanarraa kaanee iddoon kun odaa guddaa odaan gaaddisaa Oromooti iddoo araaraati iddoo Oromoon itti wal ga'u haaluma kanaan hospitaala keenya keessatti illee odaa kana jalatti yoo sirna aadaa keenya sirna gadaa keenya gabbifanne hospitaala keenya argisiifne mul'ifne kan jedhu irraa duudhaa safuu Oromoo as keessatti yoo argisiifne maaltu jira ka jedhu kanarraa kaanee dhaabbata ansiidaa kan jedhamuuni iddoo kanatti akka inni kun nu ijaaramu taasifneerra. Kiyya maqaan abbaa gadaa Waarisoo Duubee jedhama. Bareeda. Oromoon duruu gaaddisaan bareeda. Sammuun keenyas qeen keenyas gaaddisaan bashannanne ka jennu. Amma ka dhibamellee gaaddisa akkanaa kana yoo arge sammuun isaa bashannanee fooyyaatiin jira. Marfeen arganne gaaddisuma kanaanuu marfee argatee fayyaatiin jira. Durii hedoo duraa akkoo jedhani lafa gaaddifnee hin jirretti aduunuu dhibe. Lafa qabbantee hin jirretti aduunuu dhibe. Amma gaaddisa sammuu isaa argannee bashannannee gaaddisa akkana argatuun itti gammannee kunuu fayyaa tokko jennee itti gammannee itti yaadama. Itti gamman. Muhammad jedhama. Magaalaa Nageellee Arsii irraa haadha Siinqeeti. As keessatti ammoo iddoo bashannanaafuu keessa deeman. Buufanni fayyaa garagariin buufata foolii qabu kan nama hin tolle. Kun ammoo kan sammuu ofiitiif illee bashannanaaf keessa deeman. Ilmini mul'ata odaan ni dhaabbata. Ayini afaan qabnaan nyaani tuffata. Doktor harka isaa qabbana godhu dhufe fayyaanaa qalbi dhibamaa rabbi asitti hamaar hospitaalli kun hospitaala sadarkaa biyyattiitiin beekamu haa ta'u ammallee doktora adda addaa rabbi asaa fidu fayyaa asaa fidu Oromoo biifaa si godhi biiftuu ganamaa si godhi bakka achi bakka deettuun hin qabne gadaan nagaa barri quufaa qabbiin addachi murtii golgi nagaa agana badhaa. Inni kun balbala saddeet qaba. Sababni isaa gadaan tokko gadaan shantu jira. Gadaan shanii gadaan tokko waggaa saddeet bulchaa. Isa kanaaf balbala saddeet qaba. Marsaa shan qaba. Marsaan shanan gadaa shanii jechuudha. Birmajii, Horata, Baharaa, Roobalee fi Bultuma isa argisiisaa jechuudha. Akka sikkoo mandootti waliigala akka Oromootti kan argisiisaa. Inni kun iddoon teessumaa kun tokko kaha qoramataati, kun ka qoramiilaati, kun kaha abbaa gadaa yookiin murtichaati. Insaan kunniin ammoo ka jala jiran jal'aaba jedhama. Jal'aaba abbaa gadaa warra jedhamu kun ammoo ka yaani guyyaa sanii irra taa'u waan ta'eef inni kun aadaa fi sirna keenya argisiisuuf ka akka hospitaala keenyaatti hundeessine yookiin hojjechiifannee jechuudha. Ammas gaaddisa akkanaa kana badhisanii nuu dhaabanii gadhisanii nuu uumanii akka sammuu keenya kanaa miti ka akka daaphannaa akka nafatti dhiqatan akka itti daakan waa hunda akkuma kana nuu ibsitanii akka itti gammannu barbaanna. Kanaaf gaaddifni kun dhibee sammuu keenyaaf
fayyaa nuu kenneetiin jira. Qaama keenyaas nagaa nuu kennee jira. Dura dursinee yaalli tokkoffaan as seennee oduu marfee arganne gaaddisa kana argatuunu fayyaa tokko jedha. Toltu qabat baatee waan dhisii dhagaye dhagayeette nagaansi ciniisa goobsi sangaa hondabsi biyya nageessi nagaa dheeraa nuu kenne walii galtee nuu kenne tokkochoo keenya nuu cimsi toltu qabat. Keessumaayyuu galigali nama hin goone baay'ee nutti tolaa ture. Akkaataa isatti kunuunsanii qabaniiran akkaataa hojjetaan tattaaffii qabu waan nama gammachiisu. Karaa kamiinuu qaamni kamuu ladda dhaabachuu qaba jedhee yaada. Ilma Oromtichaati abbaa gadaatii dhaddacha midhaasee abbaa gadaatii teessuma midhaasee. Faayidaan erga hojjennee booda arganne uummanni keenya kan naannoo as hospitaala kanatti tajaajilamuu dhufu kan qara naannootti gadoo ture as jalatti araaramaa jaarsummaa ta'anii as jalatti wal araarsanii kan qara naannootti yookiin dura iddootti akka araaramanii dhabaniidhaan yeroo dhabaniidhaan dhibamaa gaafachuuf dhibamsiisaan asitti araara. Dhibamaan dhibamaa wajjin dhibamaan dhibamsiisaa wajjin iddoo kanatti walitti dhufanii ollaan kan qara hodhabe iddoo kana araaramaa. Iddoon kun ammoo deebanii iddoo itti waa nyaatan, iddoo itti hara galfatan, iddoo itti bashannanan ta'ee waan jiruuf faayidaa guddaa nuufillee hawaasa iddoo kanatti tajaajilamuufillee kenneeraa waan jennu qaba. Nuu gammachiisee teessuma nuu kenne. Ammaas innis namni gadaa ol fuudhe, namni dhaddacha gadaa ol fuudhe nuu haa guddatu nuu haa mul'atu jenna. Maaliifi teennee hara waan baafanneef dhaddacha gaarii waan arganneef fooyyaa bareeda waan argamneef haa galatoomuu haa ulfaatu jennee isa illee eebbifne. Hospitaala kana ka guddatee biyyattii tajaajilu godhu. Baatee waan isii dhagaye, lafti isii dhagaye, gadaan isii dhagaye, gadamoojiin isii dhagaye, dhageette nagaan si oolchi, nagaan si bulchi, harka ol qabate kana rabbi adda sin baasin, tokkummaan kee lafaa qabatu, wanti siin tolle biyya haa baqatu, Oromoo biifaa si godhi, biiftuu ganamaa si godhi, bakkalchi bakka, deettuun hiikamne, gadaan nagaa, barri kuufaa gabbin, gaddachi murti, golgi nagaa, hagana badhaa, hagana badhaa. Yeah.